namoonni tokko tokko utuma qabanii utuma harkaa qabanii jechuudha. Waan qaban sanatti gammachuun qabanii waaqayyoon hin galateeffatanii akkaataatti qabatan akkaataatti jireenyaas hin beekani. Adeemsa keessa waan isaan qaban sun harkaa badaa jalaa babbadaa deemu. Ofii isaanis of dhabaa qabeenya isaanis dhabaa deemu jechuudha. Isa booda yaadni isaanii fuulduran jedhu duuba malee waliin jedhanii gadi malee lallaafootti deemu. Sana booda maal ta'u adeemsa keessa hinaaffaa qinaatiitti galu jechuudha. Qinaatiitti galu nama faalleessutti deemu. Namoonni tokko tokko immoo utuma qabanii isa qaban irratti dabalachuuf jecha rafanii hin bulan taa'anii hin oolanii jechuudha. Hin qotuu, hin qofforuu, hin ciruu, hin carabuu, hin aramuu, hin baay'eemu. Sooressa safara keessanii kan fakkeenya fudhamu fakkeenya. Sooressonni utuma manni isaanii guutee jiruuti isuma qaban irratti dabalachuuf jecha maala bala kun immoo gadi hin taa'u silaa qaba manni isaa guutuudha jettanii hin beektanii. Namni suni garuu kaayyoo waan qabuu fi isa qabutti gammadaa fuuldura isaatti immoo qabeenya isaa sana cimsee itti bal'ifachuuf jecha fooyyeffachuuf isaa olitti bu'uuf jecha baay'ee amanaa jechuudha. Kanaafuu namoonni tokko tokko immoo teekinooloojiin isinitti fayyadamanii teekinooloojiitti fayyadamu malee utuma harka keessan irra jiru utuma gochuu dandeessanii shawwadamiina. Viidiyoo kana laayikii naa eegallu nageenya koo sirraan fanii nageenya koo kan jaalala kabaja bakka jirtan maraasiin ifaa ta'u daawwattoota keebii qofshaalee. Egaa warri haaraa taatanii dhufaa jirtan subscribe gochaa jirtanii baay'ee galatoomaa. Iddoo isin kabajachuun isin jaalladhaa daawwattoota koo akkasuma har'allee haaraa tokko jettanii gara mana kana dhufaa jirtan subscribe gochuun miseensa ta'aatii viidiyoo jalqabaa akka xumuraatti yoo kan daawwattan ta'e waan isiniif ta'u keessaatii akkasiin argattanii parsantii 100 keessaa 100 itti namanaa jechuudha. Akkasuma yaadni keessanis akkana biraa hin hafne wanni sirreessuu dogoggoroo jiraatu kun akkasii jettan waan beektan irraati anaafillee yaadni keessan na barbaachisa waan ta'eef manni hundi keessan yaadni keessan akkan irraa namni isiniin jechuu fi viidiyoo keenyatti yoo deebinu kan narra isinii qabadhee dhufee wanneen kanaa kan asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Kan inni itti fayyadamee tokko tokkoon maqaa isaa isiniif hin ibsa. Warri immoo gaaffii tokko tokkoon gaafattanii viidiyoo jalqabaa haga xumuraatti daawwachuu yookaan dhaggeeffachuu dhabuu keessanidha malee hagan danda'e ifuma godheetiin viidiyoo hojjechuutti jira isinifillee akka galuutti jedheeti yaadaa ta'us ani gaaffii keessan bira isin darbu waan ani itti fayyadamu seeraanii ifa isinii gochuutti fuulduratti deema. Kaayyoon keenya fuulduratti imaluu haa taatu isiniin jechuuf daawwatu tokko kan argaa jirtanii har'a roozmerii fireeshiidha. Roozmerii fireeshii malee hin ta'u gogaan isaa hin ta'u warra jettan gogaan illee hin ta'a fireeshiin illee hin ta'a jechuudha. Rakkoon qabu jarri tokkuma garaagarummaan qabu fireeshii isaa si argattan fireeshii isaa fayyadamuu dandeessu. Gogaa si argattan gogaa isaa fayyadamuu dandeessu. Akkasuma qurunfudii fi roozmerii kan akkuma isin argaa jirtan walitti daakee jechuudha. Maashinitti erga walitti daakee booda zayitii gosa sadiin qopheessee jira. Isin biras gosni sadan kun jiraachuu qaba yookaan dirqama kanatti yoo fayyadamtan malee isin fayyadu jechuu miti. Waan qabdan irratti xiyyeeffatanii hojjetachuu dandeessu. Kuni extra olive oiliidha jechuudha. Olive oilii jechuun zayituunii yookaan weeraa zayitii isa jedhamu. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtan isa kana guutummaa guutuutti ni beektu jechuudha. Zayitii kan nyaatamu isa kamidha jettanii warri gaaffii gaafatanii jirtu. Eeyyeen zayitiin kuni baay'ee orgaanikii waan ta'eef hin nyaatamu. Weeraa zayitiin jechuudha. Namni hin beekne jirtanii. Itti aansuuni zeebestii avokaadoo ooyilii jechuudha kan inni itti fayyadamu qopheessee jiru. Isinillee yoo qabaattan itti fayyadamuu dandeessu mana keessan keessa yoo hin jiru ta'e suuqii barbaadan irraa bitachuu ni dandeessu. Maqaa isaa iskiriinshoot godhachuu dandeessu jechuudha. Dirqama waan ani itti fayyadamu kana akka kanaa ta'uu qaba jechuu miti. Isinillee waan qabdan san akkaataatti walitti dabalanii fayyadamanidha malee murteessaa itti fayyadama isaa wallaaluudha malee kun hundumtuu isin bira jiraachuu danda'a. Gosa kan biraas qabaachuu dandeessu. Kun immoo kokonaatii jechuudha. Kokonaat oilii kana orgaanikii suuqii normaal irraan argee wanta itti lafa itti xaariin qabu dhaqee mana argadhee jechuudha. Wanti fagootti fites hin jiru. Isinillee suuqii barbaadan argachuu dandeessu. Isa booda zayitii kana sadan walitti makee jala bishaan ho'aatu jira. Irra keessa immoo kun wanta kana sadan walitti makee jira. Kun maal kokonaatii qibaatii kokonaatii fi weeraa zayitii akkasuma qibaatii avokaadooti jechuudha. Waan sadan kan erga walitti dabalee booda kan dura kaayee daakee lafa kaayee jirame tireenyi maayini qurunfudii fi roozmerii jechuudha. Qurunfudii fi roozmerii akkuma isiniin jedhe fireeshis fayyadamuu dandeessu. Gogaasaas fayyadamuu dandeessu. Rakkina hin qabu inni kuni isinii galee dheetii yaada isin maal rakkoon keessa viidiyoo jalqabaa gadumatti kan dhaggeeffatanidha yoo ta'e isinii gala
gaaffii haaraa yeroo isin na gaafattan immoo numa asirratti viidiyoo hojjedhee isinii fidaa jechuudha. Waanuma kanaan dura hojjechaa ture kan isin na gaafachaa jirtan viidiyoo dhaggeeffachuu qabdu guys. Gidi akkuma argaa jirtan jala isaa bishaan ho'aatu jira jechuudha. Istiimii gochaan jira maaliif akka walitti naa ho'e walitti miiksinaa ta'uufidha. Kunoo qibaatii gosa sadan kana weeraa zayitii, kokonaatii fi akkasuma qibaatii avokaadoo erga walitti dabalee irratti immoo kunoo qurunfudii fi roosmarii kan walitti daakee sana itti gadi naqeen jira. Jala ho'aa jira jechuudha. Bishaan ho'aatu jala jira. Bishaan ho'aatu jala jira. Walitti miiksii ta'aa jira. Isinillee akkasitti waan qabdan fayyadamuu ni dandeessu. Kunoo haala kanaan walitti ho'ee jira. Ni dafee taane ni taktaaf jedheen dafne akka shirootti walitti ho'ee amma kana jarri walii galanii jiru jechuudha. Walii galanii jiru amma kana macarrashaa irratti wanti nu barbaachisu qodaa qulqulluu bishaan hin qabne itti naqachuu dandeessu. Haayilaandii illee yoo ta'e waan qabdan itti fayyadamtan rakkina tokko hin qabu jechuudha. Dirqama kan na fakkaatu kana qodaa na fakkaatu kanallee qabaachuu miti. Kan mana keessan jiru kan biraa kan mana koo jiru kan itti fayyadamu kan biraa jechuudha. Garuu akkaataatti walitti dabalee itti fayyadamu sanatu murteessaadha guys. Kunoo amma kana keessa calalaatti hin jira jechuudha. Kunoo kuni zayitii qulqulluu ta'ee jira. Maal of keessaa qaba? Qibaatii kokonaatii, weeraa zayitii, avokaadoo qibaatii fi roosmarii qurunfudii of keessaa qaba jechuudha. Kuni isuma suuqirraa gosa kana barbaannee bitannu mana keessatti immoo keemikaalota garaagaraa irraa bilisa goonee hojjechuufidha. Ani mana keessatti orgaanikii isa ofii kiyyaan hojjetadha jechuudha. Isa booda waan kanatti qopheessitanii qodaa qabdan itti naqachuu dandeessu. Erga sana qopheessee booda kun dhufeetiin jira. Rifeensi koo erga miicee guyyaa arfaffaa ture har'aanii garuu miicuuman barbaade amma baay'ee dadhabee kushina keessaan hafaa jira guys. Rifeensi tokko kan miicamu torbee tokkotti yeroo miicante baay'ee bareeda. Viidiyoo hedduu keessatti dubbadheen jira. Garuu hedduun keessa maal jettu koomentii irratti rifeensa kee hagamitti miicaa jettu jalqabaa gaxummaatti viidiyoo dhaggeeffadha. Kan sanarraa fi waan isin hin galle na gaafachuu dandeessu. Egaa akkuma sitti argaa jirtanii rifeensi koo baay'ee bicciree bifa carcarcarree jira. Akka kaamerarraa miti. Baay'ee wala dhaabbatee jira jechuudha. Akkuma isiniin jedhu baay'ee rifeensa keessa furdisaa irratti hojjetadha. Akkuma isiniin jedhu baay'ee faayidaa qaba. Yeroo keessanillee isinii qusataa rifeensa keessanillee baay'ee wal'aansa guddaa kennaa jechuudha. Gaayis akkuma argaa jirtanii kunoo itti fayyadamuutti jira jechuudha. Kun itti fayyadamuutti jira garuu asirratti wanta isin gorsan amma quxuxurii akkasitti hojjetame sanatti zayitii kana dibaa jira jechuudha. Gaarii kan ta'u yookaan anaaf illee kan natti tolu rifeensa keessan hiikama isaatti osoo gootanii baay'ee bareeda. Rifeensa keessan hiikama isaatti osoo gootanii baay'ee bareeda. Rifeensa uumamaan jajjabaata warri qabdan jirtu yeroo akkasii kana immoo baay'ee wal xaxaa waan ta'eef hiiktanii qassi jettanii walirraa hirtanii irratti gootanii baay'ee moisturaayizii ta'a waan ta'eef baay'ee bareeda. Akkuma argaa jirtan kun xumureen jira. Rifeensa fuulduraan ciccituu buqqa'uu addarraan achi dhumuufillee baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Sirriitti massaaj gochuun isinirra jiraata. Amma xumureen jira viidiyoo dheeressuu hin barbaanne shoortii godhee kukkutee waraabatti jira jechuudha. Amma kana dibatan qopheessee kan sila hojjenne sana kun akkasittiin xumureen jira jechuudha. Amma kana gara hojii koo deemuu nan danda'a. Daqiiqaa 30 masaajii tokko ofirra tursuu dandeessu. Wanti rifeensa keessanitti dibattan daqiiqaa 30 ofirra tursa taana gahaadha bakka. Rakkina hin qabu isa waliin miicuus dandeessu. Ofirra tursuu barbaadan immoo ittiin oolillee bulullee dandeessu. Yeroo baay'inaan isinitti dubbadha jechuudha. Viidiyoo keessan jalqabaa hanga xumuraatti xumuruu yaada. Bakka isin fayyadu bakka isin fayyadne adda baasaatii beekaa guys. Viidiyoon ani hojjedhu daqiiqaa 15 kan hin caalle kana xumurtanii ilaaltanitti fayyadamu jechuun isiniif baay'ee salphaadha. Isa booda erga asirra ga'ee booda harka koo dhiqachuutti deebi'ee jechuudha. Fuula koo dhiqachuutti amma rifeensatti qibaatii sana dibeen jira. Amma kana fiixee xumureen jira jechuudha. Sa'aatii tokko itti wayyaa tokko isaa ooleen dhufee kunoo akka kanaatti rifeensa kiyyaa wajjin walii galee jarri akka kanarra ga'anii jiru jechuudha. Amma hiikuudhaaf toonii kama isaatti duraan diriirtee natti tola ture garuu tokko akkasuma rakkoon hin jiru. Haa ta'u inni guddaan obsa qabaachuudha. Isin obsa qabaatanii rifeensa keessan kunuunsu kan jenna. Miyyaan wanti gaaffii natti ta'u tokko rifeensi hin guddatu moo jettan rifeensi keessan sababa itti hin guddannee fi maali dhagaan mataarra isin jira moo sababni isaa maali? Koomentii irratti na barreessaa. Dhugaa rabbii baay'ee gaaffii natti ta'a yeroo baay'ee. Egaa akkuma argaa jirtanii kunoo hiikee fixeen jira. Amma kanatti aansee maaltu jira? Miicuu jechuudha. Miicee booda dibata akkamii akkan dibadhu qibaatii akkamiittillee akkan itti fayyadamu kanaan dura isinitti himeen ture. Yeroo miicuullee isinitti
viidiyoo kanaa gaditti gad seentanii argachuu dandeessu agarsiisan ture. Fuuldurattis immoo yoo viidiyoo kana keessatti ta'uu baate iyyuu waa hundaa jalqabaa xumuraatti haganaa mijate akkasiniif isinillee itti fayyadamtanii faayidaa guddaa akkasinirraa argattan akkasinitti gammaddanii fi viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'aa jechuudha. Kunoo kana fakkaata amma kana miicuuf hin deemaa jira jechuudha. Baay'ee ariifadheen jira gaayis. Nawaamu na dhiisuu maal kan jedhu qalbii koddomee gatti jira. Yaa'u kanas ta'u sanaan hin dangifamu. Akkuma isiniin jedhe miicaa xumureen jira jechuudha. Miicee xumuree kana fakkaata humni isaa. Macarrashaan isaa erga miicee booda kana fakkaata. Yeroo miicullee hin waraabne garuu yeroo dibata akkamitti akka filuu waan dibataallee kan naqaafattan dibata maqaa sana barreessinu ibsi warra jettanii viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Viidiyoon irra isinii qabadhee dhufe kun akkuma asirratti argaa jirtanii kana fakkaata. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Kun akka kanaatti lallaafee tu jira jechuudha. Torbanitti yeroo tokko kan fayyadamu waan kamiyyuu yoo ta'e torbanitti yeroo tokko kan fayyadamtan rifeensa keessan kan wal'aantan kan qaqqabdanidha yoo ta'e rifeensi hin guddanne tokkollee hin jiru rifeensi himmatti dheeranii fi tokkollee hin qabu jechuudha. Garuu qaqqabaa barbaada. Baay'ee way akkan koo kana isiniif dheeratu jechuu koomiti kan anaan olis jira asirratti jechuudha. Kanaa olitti rifeensa guddaa dheeraa qabaachuus jiraachuu danda'a. Kan naan olis kan naan gadis jiraachuu dandeessu. Garuu bakkuma jirutti bareedaa isiniif ta'ee lallaafee isiniif filamee itti fataazanaa jechuu itti gammachuu qabaachuu keessanidha malee murteessaa. Rifeensi dheeraanis inni dheeraan qabus inni gabaabaa qabus biyyuma tokko gabaama tokko karaama tokko lafuma tokko olee galaa jechuudha. Garaagarummaa tokko hin qabu. Isa kanaaf hin cinqamina abdii hin kutatina waan qabdanitti sawaadhaa duubatti hin jedhina jidduutti hin kukkutina eenyummaa keessaniif bakka qabaadhaa isiniin jechuufi kun akkana fakkaata. Fooxaatiin yeroo gogsitanii qasettanii malee fooxaa ittiin sokkuumina fooxaa itti sokkuumina rifeensi keenya goggogaa hin ciccitan boboqaa jechuudha. Qasisu viidiyoon irra qabadhee dhufe kana fakkaata. Egaa akkuma argaa jirtanii baay'ee lallaafaa akkasiin jaallattanii shakkiin qabu akkasuma haaraa taatanii warri dhuftanii gara sabiskiraayib gochaa dafaa akkuma kudhan gallaa sabiskiraayib godhaa. Baay'ee torbee kana keessa sabiskiraayibii baay'ee deemsaa jirtu baay'ee galatoomaa kabajaaf jaalala guddaan isin qaba. Anillee waan hin beekurraa isin biraan qaqqabsiisuuf duubaan jedhu isinillee akkas wanta qabdan wanta itti fayyadamaa faayidaarraa argachaa jirtanii akkasuma biraan geessan hundi keenya